Haacaaluu jaallattanii mi? Nama isa ajjeese yoo agarte akkam goota? Akkana. Anaa miti barsu. Akkana. Asuma takkitti dhoyte. Takkitti kan du'a. Dhoyte jennaan du'e namichi. Haacaaluu fa'i. Akkana. Akkana dhawee. Kee ija keessaan dhawa. Ija keessa dhoyta nama san. Booda irraan ija taa'a. Dacheen itti asalphatu jenna wanni goonu silaa hin jiru. Daa'imman keenya qura'aana irratti bobbaasa akka qabattuuf ajaja qura'aana keessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanela keenyaa jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan onni irraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira haqa qabdu isin jenna. Waan addaa mallee qabannee isin dhufnee jirra. Ayyaantuu fi Oromiyaan akkasumatti akkuma beekamu gaafa artistii jaalatamaa fi kabajamaan Haacaaluu Hundeessaa wareegame. Isaan kun baay'ee xixiqqaadha. Gaafa san immoo viidiyoo xiqqoo takka irraa maree viidiyoo san Facebook irratti gadhiisi malee achirratti gad hin dhiifne. Kanaafuu har'a immoo waan addaati kan hin qabadee dhufe. Amma isaanillee gurguddatanii ayyaantuun umriin isii waggaa 6 fi ji'a 7ffaa amma geesse. Oromiyaan ammoo waggaa 5 fi ji'a 3ffaa ammaan tana geesse. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya ijoolleen xixiqqoon qubeen jenereeshinii kan jedhamtu kun waan isaan burqisiisuu deeman hin beekne waan akkasiitti haasofnaan jechaa turani. Kanaafuu gara sagantaatti ceenee jirra. Nu faana turaa isiniin jenna. Warra wallisu keessa eenyu jaalatta? Haacaaluu. Haacaaluu Hundeessaa jaalatta? Mee sirba kam sirbanni? Jirtu Oromooti jirtu Oromooti jirtu. Oromooti jirtu jaa. Amma ni jira ni lubbuudhaan? Du'ee jira. Du'ee jira? Eenyutu jeese? Abiyyi. Abiyyitu jeese? Ayiwaa. Daawwattoota hordoftoota keenya daa'imni tuni namni waan akkanaa isii barsiise takka illee hin jiru. Daa'imni tuni boocheetti usuu didde gaafa sanii. Haati ni boochii haadharraa akkanatti sooftii fudhatteeti imimmaan haadharra gayyaa'u irraa haqaa turte ayyaantuuni. Oromiyaan ammoo yeroo san hin jirtu gaa'isii waan xiqqoo takka. Haacaaluu Hundeessaa ni beektaa? Ayiwaa. Ni jaalattaa isa? Mee sirba kam sirbanni? Jirtu. Oromooti jirtu. Jalaa lama jirtu. Baga jiraatte. Eessa jirtu? Sada keessa jirna. Tole gaa daawwattoota hordoftoota keenya ammallee gara ayyaantuutti deebinee jirra. Ayyaantu Abiyyitu jeese Haacaaluu? Abiyyitu jeese. Mee ati immoo akka mataa keessatti Abiyyuu agartee hin goona? Ni ijjeesa mataa darbeeti. Ati jajjeefta? Ani mataa kana ijjeesa afra keessa sodaata. Isiin sodaatti? Sodaattuu isiin. Nu sodaatti. Mee ati kam gootee agarte nama Haacaaluu jeese? Yoo saala Haacaaluu ijjeese. Sikkiina mataa keessa hin dho'a. Sikkiinaan? Ableedhaan? Abla guutuu fuutee. Ati Abiyyi beektaati? Abiyyi beektaa? Ani beeka. Abiyyi beektaati? Akkamitti? Isbax waxshi. Waxshii? Jinnii fakkaata. Ayyee? Isbax waxshii isaa? Jaalmarroo ni beektaa? Jaalmarroo ni jaalattanii? Isbax waxshi. Hatta jaalmarroo waxshii? Ayi. Oromiyaa? Jawaar ni beektaati? Jawaar miskiina ni beeka. Miskiina inni? Akkamitti beekte? Daawwattoota hordoftoota keenya ijoollee kolfaan ajjeeste Oromiyaan Jawaar ni beekaa jette Jawaar miskiina. Abiyyiin ammoo waxshiidha jenna. Waxshii jechuun maal afaan Oromootti? Jinnii fakkaata. Laa mush jinni waxshiin waan biraati. Waan nama nyaatuuf inni? Haacaaluun ijoollee meeqa qaba? Sadii. Ijoollee sadii qaba. Ijoolleen sadan dhiira moo dhala? Dhala. Dhala qabaame? Maashaallah maashaallah. Oromiyaa Haacaaluun ijoollee meeqa qaba? Ijoollee sadii. Dhiira moo dhala? Dhala. Dhala qaba? Maashaallah maashaallah maashaallah. Galatooma isin jaalanna. Ammallee gaafii biraa. Isin biyya ni qabdanii mi? Biyyi teessan Oromiyaa dheettan dhiyootan. Oromiyaan san isin Harargeedha moo? Arsiidha moo? Walloodha moo? Jimma moo? Wallagga moo?
Boorana moo Gujii? Wallaggaa. Wallaggaa isin? Isin Harargeesi Wallaggaasi. Lama qabdan jechuudha. Oromiyaan ta'e sanuma bas Wallaggaa fi Harargeedha. Tamam? Yaa Wallaggaa sasii taa'ee Ati Wallaggaa isin Harargeedha? Ayyee Oromiyaa warra Wallaggaati ayyaantu warra Harargeeti jedhani. Sana berasa khiyaramu, alamu fakkata khiyara bitate. Ayyaantu umriin tee meeqati? Afurtami. Maal 40? Ajuuza inti khalaas ajuuza. La. Ilkee maaltu sirraa fixe kanatti? Lukku. Lukkuu irraa fixe? Ilkee lukkuutu irraa fixe jette Oromiyaani? Ilkee maaltu sirraa fixe? Matiya. Maatiin sirraa cabse qatti? Leeshi ummaan ta'e sirraa cabse turtee jirti. Maaliif sii ba'uu didde? Akka ilkee nan deebitetti ilkee na cabsite. Akka ilkeen siin deebinetti sirraa cabsite ummaan ta'e? Aboo akka malee si goote kaasi nan bifne. Ati ammaan tana umriin tiyya waggaa 40 jette. Khalaas eega waggaa 40 taate ilkeen ta'e geesseetuma sirraa cabte kadulloomteeti. Andi ta'e yaani lajjabne. Madarasa ni barattaani? Mana barumsaa deemtee baratta. Guyyarraa. Wayita mana barumsaa kana deemtee barattee xumurte. Booda wayita guddatte. Maal ta'uu feeta? Maal dalaguu feeta? Wayita barattee fixxe. Doktora ta'uu. Doktora ta'uu. Doktora ta'uu feetaati? Doktora ta'uu jaalatta jechuudha. Hayyee. Akka tabiibaa fe'a. Akka tabiibaa nama. Tabiibaa jechuun doktora. Tabiibaa ilaa liluunnu keessa furuu sadii seera. Talkeemo. Eeywa. Ati doktora maali ta'uu feetameeti? Ayyaantu. Doktora garaa dhoosuun seera. Doktora nama dhoosu? Eessa nama dhoosu? Garaa. Ka garaa nama dhoosu feeta? Garaa nama dhoosu rabbi nurraa qabu. Ayyaantuun doktora garaa nama dhoosu opereeshinii warra nama godhusanii jaaladhaa jettee biyya teetti galuu feetamu? Biyya tana ta'uu feeta? Biyya galuu fedha. Biyya teetti galuu feeta? Biyya sanii namni ati beektu ni jira? Akkamiin namni biyya beekne galatu? As namni beektu ni jiraame? Nama hedduu beekta sitti? Biyya san namni ati beektu hin jiru? Maal goota? Ati afaan Arabii ni beektaa? Mee afaan Arabiitiin Oromoo teetiif du'aayii godhi. Allah yahdiikum wal janna. Allah yahdiikum al-fulus. Maashaallah hedduu takka galatoomi. Afaan Arabiitiin du'aayii nuuf gootee jechuudha. Nyaata godhuu ni beektaati? Nyaata eenyu isinii godha? Ati. Anumaa isinii godhaame? Ayyaan guddaa'eedhaan lan nyaata waree hanguutu waree rayyaan fi nyaata kanneen yaantuu fi nyaata kanneen haliibaa liyyaan bitee yoo rayyaa tokko biftee fageessee wada siyyaala bitee fi rayyaa siyyaala yaatti hojii oofa. Ayyaantu? Wayita namni dhufee nyaata sitti nuuf hojjete nyaata namaa san maaliif hin nyaanne isin? Nyaa'u. Inni mi'aawu. Sitti mi'aawu? Kanaaf hin nyaanne? Oromiyaa ta'uu maaliif hin nyaanne? Nyaa'u kan ummatii yaanaa fi bireeda. Kan inni godhuuf bareeda moo kan ummaa isiitti bareeda? Eeggisi kan ummatii yaa. Duba ummaan teessan amma isin biraa hin jirtu. Ammaan tana kiyyuma nyaattanii mire. Wayita haboon as dhuftee nyaata goote nyaata isiin nyaattan maaliif akkasi? Hin feetanii? Haboo sana hin jaalattan moo maali? Hin jaalannu. Ummateenya qaba jaalanna. Ummateessa qaba jaalattanii? Ganama siimoo Oromiyaatti dura irrii barra? Ana. Ati dura kaa? Ati ganama wayita dura kaatee irrii barra? Maal hojjetta? Ka'eeti mana ficcaanee dhagee ficcaanee booda harka hiika'ee fuula hiika'ee miila hiika'ee manaan tolcha. Mana tolchita. Oromiyaan yeroo ati kaatee waan kana daleettu kana eessa jirti? Raftu jirti. Isin ni raftiimi? Isin callisteetuma rafti ganama firraa? Daawwattoota hordoftoota keenya kun ayyaantu rakkoo takkaa irra deemu jira. Oromiyaan callistee rafti. Oromiyaan ila isaa meeqaan rafti?
لا سافري Ila saafuri raftimi? Ati kaatee ganamaan fuula dhiqattee harka dhiqattee mana tolchitee ميلها miilas dhiqattee mana tolchitee isin sanboota sa'aatii afur kaati. سافري Oromiyaa sirrii miti kaa sirriin qonetti. سافري كأي بدل الميشان تكاياتو سايدة Meeshaa dhiidhatti sanboota. بدل يو ناتا سرنياتا في غري بيشينا في بيتا أوكي Ati ammaan tana wilii ganama rafuun sirrii miti. Amma barumsa isin saffee waa hidhiidhaame? أول Saffee lawwalime? Ayiwa saffee lawwal ammaan tana. أنا سف الألف Ammaan tana saffee lawwal isin. أنا سف الألف Waan taateef waggaa dhufu sa'a duraa barachuutu isin mudachuu danda'a. Sa'a duraa ganama sa'aatii meeqa deeman beektaa? Sa'aatii 12. Sa'a takka sa'a 12 deeman. Kanaafuu ganamaan ka'uun bareedaadha. Tamam. أدو كيسة كبانة فا Ayiwa aduu gabbaanii aduu qilleensaas fudhatanii akkasitti deemuu danda'an. Kanaafuu ganamaan ka'eetis hin taane. بمن قال Ayyoon kan sii raftuun si'a cabsala halmuu kana jechuudha. Ayiwa. أكون أنا الرفا Ayya. لا Ati amma أكون Oromiyaa أكد أو إيه قوان أركي جخسان دوا ija keessa dhooytaa nama sana. إيه بودا الران جايتا Ayiwa uffata hodhatu keenya. Ijoolleen kaa ani tibeetii miti waanuma isaan keessaa burqee ijoolleen haasofti. Kanaafuu haccee ilma sabaa ilma gootaa isallee dacheen itti asalphatu jenna. Wanni goonu silaa hin jiru. Yoo rabbi jedhe kaayyoo inni irratti kana galmaan ni geenya jenneeti nutillee ni yaadna yoo rabbi jedhe. Waan nu dhaggeeffattaniif waan nu wajjin turtaniif hedduu takka galatoomaadha. Hamma viidiyoo biraatiin qabannee walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.